السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان خبجمتوتا هردفتوتا وبساتكنو ودو قدا إنا لله وإنا إليه راجعون. هردفتوتا وبساتكنو بيي مسريتي في بيي إثيوبيا هردا قدر رجرتي مالف نما لما ججبا ربتي واي نموت لمن كان رتي بي بي سي وان كوبي شكبا دقي فدا أبان مومتشا منستيرا دكتور أبي أحمد أبو أحمد علي الدنيا كنرا دوان بوكوتشون إساني دقهم أبو أحمد علي إجولي كودا جاها كان كبان ويتاتو مومتشي منستيرا دكتور أبي أحمد إسانيف جولي جهفات وقوتا ديراف قدين جمع آنا أقارو كيسا كان جرتو مقالا تقو بشاشا جدمتو كيسا جراچا توران أبو أحمد علي ديبي ديبا ديغا أكسماس ديبي سكران ديبا ما أكتوراني في لبون إساني كان دبرته هسبيتالا ريفارالا جمعاتي وسويا لما جراني أكته بيكا ميجر guyyaa har'aa reefi isaanii hospitaala Jimmaa irraa gara lafa jireenya isaanii magaalaa Bashaashaatti gaggeeffamee jira. Qabriin isaaniis guyyaa boruu akka raawwatu eeggamaa jira. Erga dhukkubsataniin booda gara Finfinneetti imalanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waliin akka wal arkan maatiin isaanii dubbatanii jiru. Abbaa muummicha ministeeraa Obbo Ahmad Ali erga dhukkubsataniin booda gara Finfinneetti imalanii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad waliin akka wal arkan maatiin isaanii dubbatanii jiru. Xumura irratti abbaan ministeera muummee Abiy Ahmad Obbo Ahmad Ali addunyaa kanarraa du'an boqotan har'a waaree booda hospitaala riiferaalaa Jimmaatti du'uu isaanii kan nageenya yoo ta'u awwaalchi boroo akka ta'u maatiin BBC'tti himaniiru. Obbo Ahmad waggoota dheeraaf godina Jimmaa aanaa Aggaaroo keessa kan jirtu magaalaa xiqqoo Bashaasaa jedhamtu keessa jiraachaa turan. Dhibee dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhibee sukkaaraan dhibamaa turuu isaanii dhageenyeerra. Reeffi isaanis hospitaala Jimmaa irraa gara lafa jireenya isaanii magaalaa Bashaashaa geeffamee jira. Dhimma kana irratti obboleessa ministeera muummee Abiy Faantuu jedhaman Bashaashaatti bilbilee gaafadheera. Duratti Abiyooti jedhama. Booddee kan dhiisee lakkii Abiyyi ta'ee Abiyyi moggaasi. Quraana qara'a. Quraana siin qara'a. Hojii immoo haadha isaatiif na galagala. Haadha siin gargaara, ana siin gargaara. Hundumaan saayiba. Jaalata kenni yani so dhugaa rabbiitti hadhaan hoome jedhee dubbachuu miti. Hojiin isaa garuma waan gaarii godha. Ife maaliif walloltu nagaa taataa jedhee jara muslima abbaa amantaa waamee qeesii waamee araaramaa jedhee deema. Dasatti jedhaka. Dasatti jedhama. Biyyitti ittiin dhalanne illee kunoo akka waanii guddisetti bu'aa fi jira. Inni filajiin keessadha. Wallaahi numan isum rabbina dhukkubee halkan. Achuma dugdina cite. Jakoo jaamaa jira jedhan boo'i baadha. Biraan deemu nagun jaayisama. Dhungachuuf waan barbaadasi. Dhaggeeffattoota keenya BBC yookiin sagantaa reediyoo BBC Afaan Oromoo caqasaatti jirtu amma kan dhageenye abbaa ministeera muummee Abiy Obbo Ahmad Aliidha. Amma immoo obboleessa isaanii Faantuu jedhaman dubbisetti deebina. Awwaalchi barameeraan jedhe guyyaan isaa. Qabiree moo? Qabiree jechuun Boori. Mucaa meeqa faatisin? Hangafti jira kan bira. Tarii ministeera muummee erga aangootti ba'anii asii maatii bilbilanii gaafatu ture wal quba qabu turanii. Akkamiin gaafanne abbaa miti? Wal argachuudha. Bilbila ammoo qaamaan dhufanii dubbisanii beeku? Dubbisanii baachiftachi. Eessatti? Addis Ababaatti. Abbee keessantuu gara Finfinnee dhaqee? Isaantuu Finfinnee dhaqee. Dhiyoodha moo yeroo sana aangoo qabatan sana? Yoo dhukkubsatan sana. Abbeen keessan Finfinneetti marmaaranii yaalamaa turan jechuudha? Jimmatti. Jimmatti. Gan isaan wal argan garuu Finfinneetti. Finfinnee. Obbo Faantuu gaddarra osoo jiranii yaada muraasanaa kennuu isaaniif nan galateeffadha. Wayita muummee Abiy Ahmad gara aangootti dhufan Obbo Ahmad Ali dubbisnee turre isaanii. Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama jennaa kan duratti dhageenye obboleessa isaanii Faantuu jedhamanidha. Isa dura immoo abbaa isaanii Obbo Ahmad Ali dhageenye. Obbo Ahmad Ali ijoollee 16 kan godhatan yoo ta'u ministeerri muummee Abiy ja'affaadha. Ministeerri muummee Abiy gara aangootti osoo hin dhufin dura ji'a muraasa dura harmeen isaanii du'uun isaanii ni yaadatama. Maatii fi akkasumas obbolaawwan isaaniif jajjabina hawwina. Akka waanii guddisetti bu'aa fi jira. Inni filajiin keessadha. Wallaahi numan isum rabbina dhukkubee halkan. Achuma dugdina cite. Jakoo jaamaa jira jedhan boo'i baadha.
biraan deemu nagunjaa isa dhungachuuf waan barbaadatu. Muummee Dooktar Abiyyi isaan jireenyi isaanii qonna irratti kan hundaa'edha. Dooktar Abiyyi ijoollummaa isaan irraa kaasee nama gaarii yaadanii fi amala gaarii qabanidha jedhu. Nama gaariidha mucaan. Kan rabbi kan uummata isa kanaan ga'ee gaarummaa isaatiif biyya ofiitiifis uummata ofiitiifis rakkataafis laphee nama walloleen araarsa. Biyya kana dizeena walloon galchi dhabu. Akkuma gaarii arabbisaa waan ga'ee anas immoo bakka gaarii waan ga'ee bakka gaarii abbisaa kaa'u eebbiseenis. Abbaan ministeera muummee Dooktar Abiyyi ilmi isaanii wayita filannoo ministeera muummeetiif dhiyaatan miira isaanii akkasitti yaadatu. Anjeerri kun Oromoo dhumti keenya mootummaatti oliin ba'a jedhee yaadata. Gaafa sanaas caqacaqee ijoolleen azaantu ijoolleen isaa waggaa amma idin amma kana afaan uummata Oromoo cuqqaalamee kana wala ga'e hin ba'a jettanii sarbanii yeroo gadhiitiin garuu gaafa inni ol ba'u egaa gammachuun isa kanaa miti. Inni sangaa qaluu inni hoolaa qaluu inni biyya ta'e gammada biyyuuti. Amma jarattiin kun biyya amma kana nyaattee barteettiin itti faajeen nyaatni ni nyaata. Rabbi immoo takkatu ol baasee biyyas amma eegeenyi shoomiyaas biyyinuun arrafee bulee ara galfate. Obbo Ahmad Aliin akkuma uummata Itoophiyaa biroo wayita ilmi isaanii karaa foddaa televezyiiniitiin dubbatan haasaa isaaniitiin qalbiin isaanii booji'ama. Yeroon dubbii isaanii karaa televezyiiniitiin ilaaluun timaramee dhungachuuf garaan akka kajeela jedhu abbaan ministeera muummee Dooktar Abiyyi Ahmad obbo Ahmad Aliin. Yaa boorraa fagoo jirraan malee amma nuuni televezyiinii keessatti arguu dhaqee kan dhungadhu nafa qaba. Na gammachiise anaa miti biyya alam hunda gammachiise. Maaliif baay'ee gammada uummanni keenya qalqii izbiin hin gammadaa jira malee anaa miti kogaan caalaa jiru. Odeeffannoo dabalataa oduu gaddaa innaa lillaah wa innaa ilayhi raaji'uun. Hordoftoota obsaa Tiknoo biyyi Masriitii fi biyyi Itoophiyaa har'a gaddarra jirti. Maaliif nama lama jajjabaa dhabdi. Oduma wal fakkaataa pirezidaantiin biyya Masrii Muhammad Mursiinis du'aan guyyaa har'aa addunyaarraa boqotan. Bara 2013 keessa humna waraana aangoo irraa kan buufaman pirezidaantiin duraanii Masrii Muhammad Mursiin mana murtii keessa osoo jiranii du'aan boqotanii jiru guyyaa har'aa. Erga aangoo irraa buufaman booda hidhamanii mana murtiitti deebi'aa kan turan namni ganna 67 kun tasaa kufanii lubbuun dabartee ja'a miidiyaaleen adda addaa guyyaa har'aa odeessaa oole. Pirezidaantiin biyyattii filannoo gara aangoo dhufan kan jalqabaa kan ture Mursiin aangoo qabataniin waggaa tokko booda ture. Mormii uummata guddaa isa mudateen booda ture humna waraanaa kan aangoo irraa buufaman. Miidiyaaleen idil addunyaa guyyaa har'aa du'a namoota lamaanii kana odeessaa oole. Obsaa Tiknootiis isaan du'uu isaaniitti gadda guddaatu dhagahame. Maatii fi firoottan isaaniitiifis jajjabinaan hawwa. Silaa eessa dhaquu du'a baqatanii abbaan Dooktor Abiyyi abbaan uummata Oromoo addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jannatal firdawsiin isin haa badhaasu ufuratin naariin najaa isin haa baasu silaa duutiin oolu eessatti baqatu abbaa Dooktor Abiyyi abbaa sabboontichaa seenaan sin dagatu Dooktora jaalalaa sumatu nuuf dhalche kan dhara balleessee dhugaa bakkatti galche badii keessan hunda rabbiin isiniif haa dhiisu isin haa taasisu nama shaadaa jedhee dhaqee qabrii ciisu inshaallah jennaa kan jannataa taatu homaa maal shakkinaa ummata Oromootiif jajjabina hawwina atis yaa Dooktor koo rabbiin si haa jabeessu hamtuu waan siin tolle sirraa haa fageessu yaa abbaa Dooktoraa yaa gameessa namaa rabbiin sirraa haa qabu bofaaf jawwee hamaa gariin of wallaalee taa'eetuma aadaa mee du'aayi godhaa bo'uun maal fayyadaa waan dheebulleen argin bishaan jannataadhaa rabbiin si haa hobaasu cinqii qabriillee najaa si haa baasu imimmaan nun taa'u dhangalahee ciisa garaan nu madaa'e amma yoom nu dhiisa an beekumsan qabu da'een lakkaa'u jannatal firdawsiin keessa sin haa kaa'u an homaa hin beeku ammanuman jedha ummanni Oromoo marti aamiin jedha.